fagoona deemaa jira danqamee bakkeerran dhaabbaatu miilli koo dadhabee maafan garaa hira dhiiga kee wajjin wal makeera dhiigni koo deemsi koo deemsa qocaa miti yeroo yartuuttan tulluu yaabee ol ba'aa. Yoya sabbar zeena ashama harka fuune jaalatamtoota kabajamtoota maamila chaanal Abeeloof nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo lafaaf bakka jirtan golaaf mandara jirtan isiniif haa baay'atu. Hordoftoota kiyyaa anaa dhufu baga nagaan dhuftanii noora manni kiyyaa mana keessan isinii jedheetiin jira. Egaa warri haaraa har'areef gara chaanala kiyyatti dhuftanii anaa dhufu isiniitiin jedheen jira. Subscribe godhaa, share godhaa, like godhaa, itti lixaa, notification on irra godhadha. Yeroo hundumaa waan irraa taphannu, waan irraa dubbannu, waan irraa hojjennu akka isin bira ga'uuf yoo subscribe godhattan waan hundillee akka isin bira ga'u abdiin qaba jechuudha. Egaa guyyaa har'aa Abeeloof maal sabbar zeena mindinoo jechuun ni dandeessu jechuudha. Sabbar zeena maal sinii fiddee dhufte har'a jechuudha. Waan ani isinii qabadhee dhufe wanta barumsa isinii ta'uu danda'udha. Wanta keessa darbitanii fi wanta illee itti adeemaa jirtan akkasumallee wanta amma irra jirtan ta'uu kan maludha jechuudha. Innis maalii yoo jettan jechuudha. Hojjettoota yookiin nuti jechuudha gaafa biyya keenya irraa baane akka mana namaa ejjennu beeknee manaa baane jechuudha. Garuu gaafa beeknee manaa baane sana wantoota nu miidhanii fi wantoota nu fayyadan osoo adda baafannee hin ilaaliin caljenneeti hojiitti galla jechuudha. Namoota baay'ee irraa waan baay'ee nu badhe jechuudha. Eengada kana mana namaadhaan dheerra jechuudha. Akkasumas kanaan durallee hojjettuu Filiippiinii kan taate gidduutti ani takka biyya yeroon galee jechuudha. Yeroon biyya galee bakka koo kan buusanii Filiippiinii bakka buufatan jechuudha. Bakka kiyya yeroo Filiippiinii bakka buufatanii ani daa'iman durumaatiin yeroon dhufe jechuudha. Yeroon biyya Arabaa dhufe ganama akka ka'een jechuudha. Ganama akka ka'een fuula kiyya akkas dhiqadheen hojii eegala jechuudha. Ganaa hojii hojjedhee ergani hojii kiyya xumuree saayitii 6 saayitii 5 haa ta'u mana qulqulleessu hojiin mana Arabaa akka beektanii akka hin xumuramne beektu. Akkasii hin dhumne beektu hin beekne jechuudha. Baay'een keenya hin xumuramu hin dhumu yoo ati keessaati dhiiste gatteesse malee hojiin mana ormaa hin dhumu jechuudha. Yeroo sin qabu hin dhumus jechuudha. Yooma ati idduutti dhaabdee irraa dhaabbatte malee jechuudha. Siin dhaabatu. Yoo ati faana fiigaa oolte numa fiigama qabuu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf ganama yeroon ka'u jechuudha. Waa takka hin nyaadhu, waa takka illee hin dhugu jechuudha. Maaliif ani hojii sana yaadda'a malee akka anaan miidhaan irra geessisu hin beeku. Garuu jechuudha Filiippiinii yeroo ufte jechuudha. Maal irraa hubadhe ganama ka'uuf nyaachaa shinti beetii lixxi. Nyaachaa shinti beetii lixxi jechuudha. Maaliif hin ja'a ani garuu yeroon ofii kootiin of madaalee hojjedhee yeroon ka'u jechuudha. Nyaachuudhaaf yeroon jiru daabboo tokko fixuun dadhaba jechuudha. Daabboo tokkoyyuu ganaa shayiitiin gadi maree shayiidhaan takka shayii afaanitti qabachaa takka daabboo afaanitti qabachaa giddiitiin afaan kiyya keessa otoo naanna'u daabboo tokko fixa jechuudha. Dhugaa waaqayyoon siniin jedha. Maalirraa kan ka'e yoo jettanii yeroon isaa darbe erga congaarraan dadhabee nyaachuu dadhabneeti ofii ukkuba ofitti finna jechuudha. Ofii keenya ukkuba ofitti finna. Maaliif yeroo itti nyaatamuu qabutti hin nyaannu. Wanta nu nyaachisuu qabu sana fudhannee nyaachuu dhiisuurraan yaaddoo hojii bichaa faana bahuudhaan jechuudha. Ukkuballee akka nutti saaxilamu akka ukkubaafillee saaxilamu fayyaan keenyillee booraa akka deemu bifti keenyillee akka jijjiiramaa adeemu jechuudha. Kanaaf wantoota baay'eef nu fayyada. Yerootiin ciree ofii nyaachuu yerootiin soorachuun faayidaa inni unu warra mana Arabaa keessa jiru
akkasumallee nama kamiifiyyuu haa ta'u nama kamiifoo ta'ee soorata kee yerootiin nyaachuun akkasumallee hirriba gahaa argachuun faayidaa guddaa nuuf qaba jechuudha. Maaliif yoo jettanii maaliif ganama kaatee nyaata hojii ganama yeroo kaatu taayim yeroo qorraa xiqqoo akka yeroon sun akka qorraati jechuudha. Barraadaarraa bishaaniin dhugdu. Bishaan akka ho'istee shisma gallaayyaatti bishaan ho'istee xiqqoo ishee birciqqootti xaxxa gooteeti akka kaateen jechuudha. Fuula ishiitti akka bishaan naqxeen bishaan sana dhugdi jechuudha. Bishaan sana akka dhugdee as achatoon jedhi kallattiin taallaa ajaa'ibaa nutti fiigdi jechuudha. Waa takkittee otoo harkaan hin qabin, waa takkittee osoo hin ejjetin jechuudha. Maaliif hojii sana yeroo ilaaltu akkamiin teessee nyaatta yoo jedhe dhimma kee hin qabdu. Dursa nyaattee, dursa dhugdee kaate ganama sana dhugaa rabbiiti. Namni ruuzii nyaataa? Ruuzii ho'iste injiraamii saloonaa wanta akkasii lahaama fooniin hojjetamee saloonaan talaajaa keessa taa'e kan kaleessa nyaachuun illee baqaane already ruuzii guyyaatti si'a takkaan nyaadha jechuudha. Ruuzii sana guyyaatti tokko nyaa'uyyuu na jibbisiisa jechuudha. Natti hin mi'aawuyyuu. Madri anatu hojjechuu wallaalee ta'ee wayis immoo waan ani yeroo hundumaa ofii kiyya hojjedhuuf ta'e hin beeku malee hin na jibbisiisa jechuudha. Ruuzii isumaanaan na jibbisiise sana. Ruuzii isumanatti mi'aawuu dide sana jechuudha. Ganama kaatee ho'istee saloonaa sana maaraqii sana waliin maktee akkasitti bukeessitee dhugaa waaqaati gixxee gootee nyaatti jechuudha. Aannan kana fireeshiinsaa almaraayeen jedhu jira miti almaraayii kan dhufe sana yoo argite fuudhiitii qorraa makana gixxeemu hooma takka ittiin qorru jechuudha. Akkasumallee achi kaatee xiqqoo ishii teessee kaatee mana qulqulleessite jechuudha. Isheerraa waan adda addaa baradheen dhugaa baay'ee mi'amaa ture jechuudha. Isheerraa waa baay'ee baradheen achi kaateet immoo yeroo hojii xumurtee mana qulqulleessitee waa hunda gootee wayyaa gasaalaatti naqxee kaatee immoo maal gooti? Sinduu ishaa jechuudha. Sinduu ishaa binti beeterii naa ta'u juubanii naa ta'u gixxim. Ani immoo waan hojiin sun duuba kiyya waan jiruuf hin jaaladhu jechuudha. Hamman hojii sana fixutti mooraalillee godhadhu. Hojii sana waan yaaduuf daabboo tokko danda'ee gattaa'ee nyaadhee hin ka'u jechuudha. Yaanni kiyya otoon asiitii daabboo ciffachaa bunarra kahaa, daabboo ciffachaa qodaa rattaba jechuudha. Daabboo akkanatti ciffachaa qodaa isa dhiqame immoo duulaafatti gasha jechuudha. Sabirii naan kennu jechuudha. Natti kofalti teesse. Dhugaa waaqaa natti kofalti. Manni ormaa galatan qabu jettiin nyaadhu. Yerootiin nyaadhu. Yerootiin rafi. Irriba kee rafi jette. Galgala saayitii irriba isheetii immoo jechuudha. Saayitiin sagal. Sagal yaanii halka keessaa sadii ta'e jennaan asiin urii asii ishee baase oma tokkoon fuutu. Girgiddaatti akkanatti hirkattee hirriba xirqin gootee rafuu jalqabde. Yeroo kana madaamin ka'iyyellaa deemii rafinaan jette. Yeroo isheetiin deemii rafi jettu aashaallee qopheessuun jalqabu jechuudha. Anaan immoo aashaayyuu qopheessinaan hin jettu. Ga'anii waanuman dura hojjechaa ture waanuman dura itti beeke sana anaan garaana beekatanii keessa jechuudha. Yeroo anaan aashaa hojjedhuun saayitii sagalitti ani aashaa hojjechuun jalqabu. Sagal yeroo jiru akka Itoophiyaa saayitii sadiitti jechuudha. Ani aashaa irbaata yoo hojjechuudhaan hin jalqabu jechuudha. Isheen garuu saayitii sagalitti deemtee raftee jirti. Waanuma talaajaa jiru sana fuutee ho'ifattee nyaattee deemtee rafte. Maaliif rafte siin jedhan hin sodaatu warra. Akka arabni waan ati barsiifte waan ati ishee barsiiste sana jaallatti. Ati nyaaretti guurran insi sodaatti. Yoo ati ifatte insi sodaatti. Yoo ati immoo jala deemtee yoo ati baqqaa akka namummaatti yoo ati kabajjes yoo ati callistee hojjettes akka gowwaa wayii si gooti baqqaa. Maaliif saayitii sagal ishee sanatti isheen irriba ishee biddiinni gootee quufte jechuudha. Rafte kalaas. Ani gana saayitii sagalitti. Tokko mana keessa akka jiranitti inni kun kan ajajataa inni kun kan ajajataa inni kun kan ajajataa ganaa ajaja sana guutee nyaachisee ganaa qodaa dhiqee ganaa
kichenii qulqulleessee maal jedhee erga iji akkana walitti silliqqina jetteetti deemee rafa jechuudha. Isheenoo ganama saayitii kan wal faana kan wajjumaan kaan. Yoo saayitiin koo saayitii 8 irra waraqata gadi fuutee jechuudha. Gara torbee tokko cal'irraa jettaniiti. Cal'irraa jettee torbee tokko booda akka isheen lammaddu yoo ani galee akkuma koo kanatti akka isheen ijoollee faana turtee teesse isaan taa'aa buluu waan ta'eef isaan faana teessee turtee akka isheen hojjettuudhaaf akka isheen lammaddu gorsinaan jette jechuudha. Waraqata ishee gadi fuuteeti namni kamillee saayitii 8 hin rafu yoo ta'e nagaansaa boora haadha jette kan jedhu waraqata Ingiliffaatiin barreeffame itti agarsiiste jechuudha. Mana hojjettan keessaa saayitii 8 hin raftan yoo ta'e saayitiin 8 hirriba keessan hin ta'u yoo ta'e imbaasiitti dawwalaa jiru. Raatimni keessan ji'a tokko yoo darbe imbaasiitti dawwalaa jiru. Imbaasiin isaanii akka kan keenyaa miti jechuudha. Kanaaf gowwummaa nuti qabnu jechuudha. Ishii irratti shaakalee ganama akka ka'een bishaan dhuguu jammara jechuudha. Dura bakka akka kalee waan kana keessallee na dhukkuba jechuudha. Namni kaahana baqaanii yoo nyaadhallee isuma yeroo nyaadhu sanattillee na jibbisiisa. Bakka fedhii nyaata kiyyattillee hin cufama jechuudha. Waan hojjedhu kana fedhii nyaata kiyyatti cufamaadha jechuudha. Nyaadhu nan taasisu jechuudha. Isheerraa baree ganama akka ka'ee bishaan dhuguu jammara jechuudha. Dhugaa dubbachuuf dhugaa siniin jedhaa kijiba miti jechuudha. Nagaan amma yeroo ciree kiyya seeraan nyaadhuufiini ganama ka'ee bishaan dhuguufiini yeroo ani dura nagaa qabu jechuudha wal caalaadha. Bifa kiyyallee yoon ilaale jechuudha bifumti kiyyallee yeroo sana jechuudha. Dhugaa akka mastaayitii keessa of ilaaleetillee ofitti gadda jechuudha. Baay'ee nama dabbara jechuudha. Ofii kootiitis ofiin dabbara namallee nama dabbara jechuudha. Bifumaatiin nama dabbaruutti deema. Bifti kiyyatillee qaqayyaramaa deeme jechuudha. Garuu ganama kaatee ciree kee yoo yerootti nyaatte iraatii kee yoo yerootti nyaatte bishaan ga'aallee yoo dhugde nagaan kee bakka saayitii 24 happy gammadaa taatee hojii kee hojjetta jechuudha. Induun qoqqooftillee ana ofirraa ka'uutillee na jibbisiisee hojjechuullee nan dadhabaa. Bakka gaaf tokko mataa na dhukkubaa, gaaf tokko garaa na dhukkubaa, gaaf tokko as na dhukkubaa. Wanti kun hundumti mataa keenyarraan of kunuunsuu isne hojii mana namaa qofa wajjiniin bahu jechuudha. Ijoollee namaa gammachiisuu, madaamii namaa gammachiisuu, mana namaa bareechuutti jecha ofii keenya simboo keenyallee qayyarree ofii keenya dadhabbii ofitti finne boruu keenyaaf wallaallee jechuudha. Boruu eessatti gaallaa? Boruu maaltu nu mudataa? Boruu nuti nama daa'ima argachuu danda'udha. Boruu nuti nama mana dhaabbachuu danda'udha. Boruu nama ofii keenya of hoogganee jiraachuu danda'udha. Kanaaf mala nuti malachuu qabnu siistemiin hojjechuu. Itti of darbachuu dhiisuu. Okay, karooraaf manaa baanee gaafa dhumne hojjechuufidha. Hojjechuuf erga ta'eeti itti of gataggatuu dhiisne siistemii. Gaafa itti of gataggattu misgaanaa illee hin qabdu. Dhugaa galatan qabdu mana namaa keessatti galanni hin jiru. Abadan galanni hin jiru jechuudha. Qassi jedhii dursii ganama ka'ii ciree keenyaa. Bishaan kee dhugi. Tasgabbaa'ii daqiiqaa muraasaaf tasgabbaa'ii taa'ii ka'ii hojii kee hojjeta. Yeroo kana of taatee nagaa keetiin hojjeta. Gaafa ati nagaan qabne hin dandeessu hojiillee jedhanii biyya si galchuu danda'u. Hojii hin dandeessu siin jedhaniillee jechuudha. Yoo nagaan qabdu taate akkamitti hojjettare? Hamma fayyaa hin qabne hamma nagaa hin qabnetti hojjechuullee hin dandeessu. Kanaaf hojii gaafa ati totochuu aktiivii godhattee totochuu gaafa ati dadhabde immoo isaanillee sin jaalatan jechuudha. Kanaaf jennaan namoonni kanaan dura dagachaa turtan akkasumallee obboloonni duuba kanarraan dhufaa jirtan addisii yookiin haaraa dhufaa jirtan jechuudha. Dura of ta'a. Erga dura of taatanii hojii namaa hojjedha. Erga ofii keessaniiti. Saayitii barbaadanitti shaaworii keessan gala. Saayitii barbaadanitti ciree keessan nyaadha. Dursaatii of ta'aatii
booddee tasgabbaa'aati hojii isaanii hojjedha. Gaafa kana of taatanoo ofii keessanitti fee simboon keessanis bareedaa ta'a. Fayyaan keessanis bareedaa ta'a. Haala gaariitti jiraattu jechuudha. Dhugaan isiniin jedha barumsa gaariidha jedhee gurratti toshaa dhaggeeffadhaa. Isin fayyada. Hin gowwoomina. Warroota kaan ilaalaa. Hammana gagga'u. Seeraan nyaatu, seeraan dhuguu, seeraan hirriba isaanii rafu jechuudha. Kanaaf jennaan nuti illee isaan jalaa barree akkuma isaaniitti nagaa keenya eegganne, saayitii keenya eegganne nyaanne, saayitii keenya eegganne dhugne haala kanaan akka itti fufnee hojii keenya hojjennu isiniin jechuun barbaada. Yaada yoo qabaattan, qeeqas yoo qabaattan koomentii jala kaahaa. Yoo viidiyoon koo isinitti tole immoo laayikis godhaa, sheer, sabskiraayib godhaa. Na ordofa hanga guyyaa biraa sagantaa biraa walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Hordoftoota kiyyaa hedduu isin jaaladha. Haga kana turtii waan na faana taasistaniif galatoomaa turtii gaarii.